akkaataa waan jaalalleen teessan nama waliin haasotte mana keessan teessanii sagalee isii dhaggeeffatu itti dandeessaniin isin barsiisa karaa salphaa ta'een akkuma iskiriin irratti argitan kanatti abbaa manaatii fi haadha manaa keessanillee akkasumatti ijoollee keessanillee biyya adda addaa jiraatanii bakka barbaadanirraa sagalee isaanii dhaggeeffatu ni dandeessan. Aappii ajaa'ibaa automaatikaalii sa'uma namni sun nama san waliin haasa'e irraa bayeetti jechuudha sagalee nama sanii waraabee isin biraan ga'u isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Kan isinirraa eegamu aappii kana orjinaala isaa bakka naan buufadhaa isiniin jedhe duwwaa buufadhaa. Hordoftoota kiyya amma booda abbaa manaa keessanii ta'e haadha manaa keessanii ta'e ijoollee keessanii ta'e iimoo fi WhatsApp Telegram akkasumas Messenger nama waliin haasa'anii lakki ani nama waliin haasonne jedhanii sobuun hafee jira jechuudha. Salphumatti sagalee nama sanii waraabamtee akka isin bira geessu godhachuu ni dandeessu. Otoo karaa barumsaa kanatti isin hin dabarsine warreen karaa adda addaatiin hordoftan gara Facebookaatii fi YouTube TikTok illee hordofaa jirtan hundumti keessanuu haaraa yoo jiraatan like fi share follow hin dagatina subscribe gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Kallattii maaniin karaa barumsaa isin dabarsa. Egaan hordoftoota fi kabajamtoota walitti deebinee jirra. Akkuma reefu mata duree irraa isiniif tuquuf yaaletti sagalee nama kamiyyuu fageenya irraa fageenyatti waraabamee akkamitti akka itti nu bira ga'uu danda'u aappii ajaa'ibaatiin isiniif qabadhee dhufe isiniin jedhee ture. Eeyyee aappiileen kunoo kanuma iskiriin irratti argitan kana hordoftoota kiyya. Aappii kana bakka nan buufadhaa isiniin jedhe duwwaa buufadhaa. Orjinaala isaa hordoftoota kiyya bakka birarraa pilaastoorii fi bakka adda addaa irraa buustanii jechuudha. Ana hin gaafatina jechuudha. Aappii wal fakkaataan hedduudha jechuudha garuu wal caala malee isiniif galaa miti. Amma karaa telegiraamatiin buufatan telegiraamni kiyya immoo asuma jira jechuudha. Chaanaaluma kiyya jala abaawwatii jala jira achumaan deemtanii buufatan yookaan immoo sarchii irratti telegiraama keessa seentaniituma sarchii irratti oksijii miidiyaan neetwoork jettanii irra barreessitanii argachuu ni dandeessa. Mee amma haasaa isinitti hin dheeressu aappii kana hundi namallee ni beeka garuu Sistema akkamiin akka itti fayyadamtan hin beeku namni irra baay'een jechuudha. Aappii kana sagalee namaa waraabaa jettan malee akkamitti akka inni nama biraan ga'uu fi akkamitti akka namaan itti hordofuu dandayan kan hin beekne baay'eedha jechuudha. Mee amma aappii kana irratti hin cuqaasaa jechuudha hordoftoota kiyya. Sana booda hordoftoota kiyya haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa. Asirratti maal gootu akka isin eeyyama kennitaniif isin gaafataa jechuudha. Makaraafooniilleen akkasumas bilbila kallattiitiin waanuma hundaanuu jechuudha akka isin eeyyama itti kennitan isin gaafataa jechuudha. Kanaafuu isin maal gootu eeyyama yoo barbaadanillee gama gadii kanatti grant permission ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu. Sana booda haala kanaan allow gootan hunda isaa allow gootaniin irra darbitan hundaa'u allow gootan. Sana booda haala kanaan fuula kana is qabatee isiniif dhufaa jechuudha. Okay gootu asirratti. Okay yeroo gootan akkanaan ammallee allow godhi isin jedha allow gootan eeyyama jechuudha kun hunduun eeyyama itti kennitan asirratti illee okay gootu eeyyama itti kennitan bakki reefuun tanaa sun hundinuu eksiin irraa dhabame gara fuulduraa isin oofa bilbila keessan keessa isin seensisa asirratti download ka jedhu kanarratti ni cuqaastu eeyyama kennuuf aappii reefu isin gadi buuftan sun haala kanaan dhufee kun asirratti out call record app jedhee asirratti isiniif dhufa fuuldura isarratti ni cuqaastu sana booda akkanatti kun asirratti hordoftoota kiyya sanduuqa isiniif dhufu kana fuulduratti haala kanaan bantuu jechuudha. Yeroo isin irratti cuqaastan akka kanaan akka isin eeyyama kennitan isin gaafatu. Gadi buutanii allow gootu. Allow irraan godhan amma irra cuqaasen jira. Sanduuqni reefu cufaa jiru sun naaf banamee jira. Eeyyamamee fi jira amma aappii kana duuba deebitu jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufu hordoftoota kiyya. Asirratti amma akka isin qulfii itti godhatan isin gaafataa jechuudha. Fakkeenyaaf wanta akkeessatti fayyadamu hunduu namnillee yoo isin boodan kan argee seenu ta'e qulfii kana gaafataa jechuudha. Okay ani amma asirratti paatarnii ittiin naqaddaa yookaan piinii ittiin naqaddaa jechuudha. Isuma kana qollofuuf malee waan biraatii miti. Hordoftoota kiyya ittiin naqamee amma asirratti akkuma argitanii lakkoofsa dijiitii 4 1 2 3 4 itti godha. Ammallee irra deebiin itti nattanii yeroo 2 itti nattu. Sana booda haala kanaan isiniif fudhatee email isin keessaa qabdan isinii fida. Amma aappii kana kan buuftan bilbila keessan irratti miti hubadhaa. Bilbila nama san irratti buuftan. Bilbila jaalallee keessanii yookaan bilbila ijoollee keessanii kan haadha manaa keessanii haa ta'u. Bilbila nama hordofuu deemtanii san irratti buuftan. Adda baafadhaa hordoftoota kiyya isiniif ifaami. Aappii kana bilbila keessan irratti illee ni buuftan. Garuu kan isin irratti buusuu qabdan yeroo duraatiif bilbila nama hordofuu barbaadanii sanii jechuudha. Kun amma akkuma argitan asirratti security email nuun jedha gama gubbarratti asirratti emaila keessan asirratti ni galchitu jechuudha. Nama emaila kan barbaaden asirratti galchaa jechuudha. Ani amma kunoo emaila kiyya akkuma argitan asirratti galcheen jira jechuudha. Isin jalaan dhosse gaa nama hordoftoota kiyya emaila yeroo akkanatti haala kanaan asirratti galchitan maal gootanii gadi buutanii jalatti okay gootu jechuudha hordoftoota kiyya. Okay yeroo gootan go it jettaniin ammallee irratti ni cuqaastu. Sana booda amma banamee jira jechuudha. Hubattanii mi?
amma application kun hojii isaa hin eegalle ammallee nama hordofuu hin danda'u ammallee isiniif galaa miti amma kana bilbila nama sanirratti buustanii jirtan okay asirratti dhuftanii gubbaa kanarratti maal gootu tuqaa sadeen kana yookaan muraa sadee sanirratti ni cuqaastu jechuudha sana booda maal gootan hordoftoota kiyya amma kiyya kun duraan cufaa jira jechuudha amma asirratti record ka jedhu kana ni bantu jechuudha asirratti illee amma piinii kanallee akka kanaan bantu jechuudha email keessan kan reefu isin achirratti galchitan sani haala kanaan fidee asirra isiniif kaayaa jechuudha hordoftoota kiyya isiniif galaa miti mee waan isin akka sagaleen isin biraan ga'u barbaadda san hundaayyuu asirratti ni bantu jechuudha sagalee namni sun haasa'u fakkeenyaaf aadiyoon akka isiniif fidu barbaadammoo waan barbaadaniin hundaayyuu dhaggeeffatullee yoo barbaadan asumarra jira jechuudha hordoftoota kiyya waa hundinuu kanaafuu ani amma mee fakkeenyaaf sagaleen akka inni naaf fiduun barbaade kanaafuu jechuudha kunoo asirra kaattan jechuudha sana booda hordoftoota kiyya mi'a nama fakkeenyaaf aadiyoo ka jedhu kanarra yoon cuqaasa hordoftoota kiyya yeroo tokkoof yeroo isin asirratti cuqaastan haala kanaan isiniif fidama karaa fooniidha moo akkasumas viiyoos yookaan sagaleen immoo akkamiin akka inni si bira ga'u barbaaddaa jedha kanaafuu ani kan barbaadu aawut ka jedhuma kanarraan kaaddaa jechuudha hordoftoota kiyya isin kan barbaadanirra kaayyattan jechuudha amma kama tokkoffaa kanarraan kaaddaa isin kan barbaadanirra kaayyattan jechuudha waan barbaaden waan isin akka inni sagaleen isaa isin bira ga'u yoo barbaadanillee voice call ka jedhu sanirra kaayyatuu dandeessanii jechuudha hordoftoota kiyya fakkeenyaaf yeroo isin asirratti cuqaasan haala kanaan isiniif fidame voice call ka jedhu kanarra kaattanii jechuudha sagalee nama sanii dhaggeeffatuuf isiniif galaami ani amma kanarra kaaddanan barbaachisu waan ta'eef isin kan barbaadanirra kaattanii jechuudha haala kanaan irratti sirreeffattuuni jechuudha sana booda maal gootu bilbila nama sanii ni deebiftanii hordoftoota kiyya bilbila nama sanii maal gootu ni deebiftuufi jechuudha isiniif galaamiti deebiftaniifi sana booda bilbila keessanirratti illee ni buustanii jechuudha hordoftoota kiyya bilbila keessanirratti buustanii haala kanaan sirreessitanii itti kennitanii jechuudha maal gootan bilbila kana ni dhossitan ammallee asirraa aappii kana ni dhossitu jechuudha akkamitti dhossitan ka jedhullee bal'inaa waliin ilaalla hordoftoota kiyya fakkeenyaaf nama isiif bilbilame aappii keessa san keessa seentan amma bilbila keessan keessa seentanii nama isii saniif dawwale akkamitti arguu dandeenya fakkeenyaaf asirratti kun akkuma argitan amma asirratti yeroo isin cuqaastan nama isiif dawwale san hundaayyuu as keessatti tartiibaan isiniif fida isiniif galaami amma asirratti kun akkuma argitan kuni kanan dawwale isiniif galaami kun immoo kan namni dawwaleef isiniif galee sana booda hordoftoota kiyya aappiin kuni haala kanaan isiniif dhufa sagalee nama sanii eessan dhaggeeffatuu dandeenya sagalee nama sanii fakkeenyaaf yeroo namni nama saniif waa erge yookaan nama saniin namni sun haasa'e sagalee san waraabee eessarratti isiniif erga akkanumatti as buttan jechuudha yeroo tokko yeroo isin asirratti as buttan bakka kanarratti kunoo isiniif ergaa jechuudha nama kiyya keessa waan hin jirreef haala kanaan asirratti isiniif ergaa ufuma isaatiin automaatikaalii ol isiniif baasa irratti cuqaastaniituma dhaggeeffatuu qofaa jechuudha hordoftoota kiyya kan keessa yoo ta'ellee keessan isinillee akka isin waraabu asirratti isiniif dhufa keessanillee kan isin nama sawwalii yeroo isin haasottan bakka takkaa isin waraabaa jechuudha haala kanaan incitii nama kamiiyyuu hordoftoota kiyya fidattanii ofirratti hiitanii dhaggeeffatuu ni dandeessaniin isiniin jedha mee fakkeenyaaf aappiin kun akkamitti asirraa dhofama ka jedhulleef isin argisiisaan afaana bu'a. Aappii dhossuuf yeroo tokko settingii keessan irra galtu settingiin isa kana yeroo tokkoof irratti cuqaastu. Karaa salphaa ta'een akkamitti akka dhossitan karaa dheeraa osoo isin hin dhoofne bakka sarchii kanarratti maal jettanii barreessitan hordoftoota kiyya haala kanaan hide apps jettanii barreessitan kunoo amma inni barreesseen jira hide apps ka jedhu kanar yeroo tokkoof ni cuqaastu ramzii bilbila keessanii fakkeenyaaf yoo piiniin qollofattan yoo paatarniin qollofattanillee haala kanaan isinii dhufa yeroo tokkoof ni bantuu jechuudha yeroo isin bantan aappii isin akka keessaa qabdan hundumaayyuu haala kanaan isinii fida aappii dhossuu barbaannu san amma fakkeenyaaf isa kanaa jechuudha reefu iskiriin irra jiraami dhabamsiisetiin isin argisiisan amma aappii kana nan dhossa haa jedhu sanduuqni fuula isaa dura jira kilii gootu yeroo tokkoof sanduuqa kana eega akkanatti bantanii hordoftoota kiyya aappii kana notifiikeeshinii wayiitu akka nama sanirratti hin seenne akka itti godhuu dandeessanillee isin argise jechuudha kanaafuu eega kana bantanii maal gootan seetan asirratti ol deebitanii settingii kana mallattoo settingii kanarratti ni cuqaastu fakkeenyaaf as kiyya settingii qabaa keessan tuqaa sadii qabaatullee danda'a muraa sadii akkana labbatti qabaatullee danda'a kiyya amma settingii qaba irratti hin cuqaasa yeroo isin irratti cuqaastan haala kanaan isinii fida qulfiillee itti godhuu ni dandeessa fakkeenyaaf yeroo namni aappii kanallee achirratti argee qulfii akka gaafatullee godhuu ni dandeessan jechuudha hordoftoota kanaafuu amma asirratti kun akkuma argitan hide notification bakka jedhu kanarratti maal gootu sanduuqa kana ni cuftuu jechuudha amma sanduuqni kun banaa jira notification already natti seenaa jechuudha yeroo ani sagaleen kiyya waraabamellee natti seena kanaafuu maal godha hin cuftan haala kanaan gurraachisitan notification numti wayitu itti seenuu jechuudha hordoftoota kiyya kanaafuu yeroo isin akkana cuftan notification wayitu itti seenu tole
akkamiin paaswordii itti godhatuu dandeenya yookaan piinii kunoo asirratti app lock bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kiliik gootan jechuudha. Yeroo isin irratti kiliik gootan ufuma isaatiin fakkeenyaaf amma cufaa jira yeroo nan bane haala kanaan paaswordii na gaafata jechuudha. Kanaafuu amma paaswordii barbaaddu san itti godhaa jechuudha. Kunoo amma banamee jira jechuudha. Haala kanaan itti godhattu jechuudha hordoftoota kiyyaa. Isiniif galaami isiniif ifaa hordoftoota kiyyaa. Kanaafuu amma ani irraan deebi'aa jechuudha. Aappii kana amma yeroo iskiriina irratti dhaqee deebi'e hin jiru jechuudha. Aappiin kun already amma walumaan ilaalamee iskiriina irratti deebi'e. Hordoftoota kiyya kabajamoo aappiin reefuun tan asirra jiru suni hin jiru jechuudha. Sooftiweeronni an asirratti fayyadamaa jiru hundinuu kun asirra jiru jechuudha. Inni garuu hin jiru jechuudha. Kaameeraa kana bira jira reefuun tan hin jiru jechuudha. Amma dhabamee jira. Isa sanillee akkanatti namni nurraa dhosse san eessan argannee ofirraa dileet goona kan jedhullee sitingima keessatti deebina ana faana tura. Sana booda hordoftoota kiyya akkuma reefuu sanitti asirratti jechuudha hide apps jedhettanii barreessan. Fakkeenyaaf yoo akkanatti namni barreessuu hin beekne karaa salphaa ta'een akkanumatti ol harkistanii hordoftoota kiyya maal gootu gadi deemtanii jechuudha. Jala kanatti gadi buutanii aappis ka jedhu kana argattu jechuudha. Namni barreeffama hin dandeenye aappis ka jedhu kana irratti ni cuqaastu. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufu hordoftoota kiyya. Bilbilli hundinuu tokko miti. Bilbila bira irratti illee isin argisiisa. Warreen bilbilli keessan akka kanaan isinii fidu maal gootan hordoftoota kiyya manage aappis ka jedhu kana irratti yeroo tokkoof kiliik gootu. Yeroo isin irratti cuqaastan haala kanaan isinii dhufa. Fakkeenyaaf amma aappiin akkeessa aappoleen hundinuu ni jiranii jechuudha hordoftoota kiyya. Isin kanaafu aappii namni isin irratti gadi buuse san barbaadanii jechuudha. Aappiin dhossaa san barbaadanii amma kiyya reefuu achirraa dhokateemi install bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof cuqaasaa jechuudha. Sana booda haala kanaan jechuudha select ta'ee barbaadee isiniif fida. Aappii sana keessa barbaadan amma fakkeenyaaf nama aappii san kunooti amma aappii reefuu dhokate suni kunoo keessa jira jechuudha. Aappii kana maal goota sanduuqatu fuula dura isaa jira jechuudha. Kanaafuu irratti cuqaasa. Sana booda jala kanaan kunoo hamma MB inni bilbila keessanirraa iddoo qabatee jirullee waliin isiniif fida install godhuu feetaa jedha. Install gootu ni balleessitu guutumaan guututu asiin ifirraa balleessitu jechuudha. Bilbilli hundinuu tokko miti. Mee bilbila birarratti illee isin argisiisa hordoftoota kiyya ana faana bu'aa. Yeroo tokkoof setting irratti deebisnee irratti cuqaasnee sana booda aappis bakka jedhu irratti cuqaasnaa jechuudha. Setting irra seennee aappis bakka jedhu irratti cuqaasnee sana booda kunoo haala kanaan jala kanatti nuu fidaa jechuudha. Record my call ka jedhu kana nuu fidaa jechuudha. Aappii reefu nu waraabaa ture san kan asirraa dhabamsiifne san haala kanaan asirratti nuu fidaa jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaafuu isa kana mee akkamitti ofirraa balleessina bilbila biraa irratti bilbila reefu irraa addaatti bilbila bakka kiyya kan reefu san hin qabne kanarratti illee isin argisiisa hordoftoota kiyya mee sirriitti na hordofa. Aappiin kun qaama sadii ergaa keessan kenna tokko warra aappii kana kireet godheef lammaffaa isin warra hordofuu fi sadaffaa warra isin isaan hordofaa jirtan san jechuudha. Nama sadi bira gaa jechuudha sagaleen kun gabaabdumatti. Kanaafuu isa kana akkamitti bilbila kanarraa balleessuu sana booda hordoftoota kiyya gubbaa kanarratti deebitanii tuqaa sadeen irratti kiliik gootu. Sana booda jala kanatti gadi buutanii jechuudha zoomiin isiniif godha sirriitti ilaala. Hide system apps ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kiliik gootan. Sana booda jala kanatti kunoo aappiin isiniif bahaa jechuudha. Aappii kanarra maal gootanii amma irraa balleessuu deemtan jechuudha. Already aappii kana guutumaan guututti gubuuf deemtan irratti cuqaastanii jechuudha aappii irratti. Sana booda haala kanaan kunoo install isiniin jedha jechuudha. Bakka install isiniin jedhu kanarratti cuqaastanii aappii kana guutumaan guututti asirraa dhabama gootanii jechuudha. Sana booda kunoo jala kanatti gabbuutanii yeroo isin install irra tuttan okay godhaa isiniin jedha. Okay gootuu jechuudha. Okay gootanii guutumaan guututti aappiin kuni asirraa ni gubataa jechuudha. Wanti namni isin hordofuu fi qaamni isin hordofu kamiyyuu aappii kanarratti amma boodan darbee isin hordofuu hin danda'u jechuudha. Haala kanaan ofirraa balleessuu dandeessan jechuudha hordoftoota kiyya. Hordoftoota kiyya kabajamoo isiniif ifaa miti warra isiniif ifa hin ta'in tuqaa sadeen irratti ni deebitanii sana booda gadi buutanii system kunoo akkuma argitan hide system app ka jedhu irratti ni cuqaastu jechuudha. Sana booda aappii bakka inni jiru barbaadanii jechuudha irratti ni cuqaastu. Aappoleen no baay'ee tokkeessa jira irratti ni cuqaastu. Sana booda jechuudha okay install gootaniitu sana booda okay irratti jettanii irraa gubuu dandeessanii jechuudha. Mee hordoftoota kiyya amma namoota nu hordofaa jiru akkamiin ofirraa beekuu dandeenya ka jedhuuf irratti bilbilamee anama bilbiluma kiyyaanin ifirratti dawwalaa jechuudha. Maaltu akka naa bahu walumaan ilaalame anama bilbiluma kallatti yeroo dawwalee kunoo bakka xiyyaan isin argisiisu mallattoo makaraafoonaatii fi mataa namaa kasammaa kaatee jiru kana yoo argitan akka waraabamaa jirtan of beekaa jechuudha hordoftoota kiyya. Namaatu isin hordofaa jira jechuudha. Siistama reefuu saniin aappii san deemtanii ofirraa balleessuu qabdan aappii duraan ofii keessanii gadi hin buufatin. Mee fakkeenyaaf amma irraa deebi'ee gara iimolleetiin isin irratti ofirratti dawwalee
dawwaleen ilaalaa jechuudha mee ufuma kiyyaafin silkii kiyyarra dawwal amma imoon yeroon dawwalelle kun akkuma argitan hordoftoota kiyya amma asirratti haaluma kana natti mul'ata jechuudha wanta akka kana isinitti mul'annaan guutummaan guututtu bilbila keessan check godhaa deemati aappii nama waraabuutu isin keessa jira jechuudha namaatu isin dhossi haala kanaan sirreeffatuu ni dandeessan. Egaan hordoftoota fi kabajamtoota baroomsa har'aa kana fakkaata akka isinitti toluu fi akka waa irraa hubattan abdiin qaba maarree isinillee viidiyoo kana laaltanii eega xumurtanii chaanaala dinqii fi barsiisaa keessan kana jajjabeessuuf chaanaala kana subscribe godhaa akkasumas viidiyoon dabalataa ufii isaatiin akka isin dhaqqabuuf mallattoo notification irra kaa'uu hin dagatinaan isiniin jedha hordoftoota kiyya warreen gara feesbuukaatii fi tiktaaka akkasumas gara yuutuubiitiin nu hordoftanillee hundumti keessanuu galatoomaan isiniin jedha warreen immoo hanga ammatti maatii keenyatti dabalamaan isiniin jedha feesbuuk keenyallee warri hin qabnee fi telegiraama keenyallee warri hin qabne abaa'otu bakka jedhu irra cuqaastanii hordoftoota kiyya jala kanaan kun ni jira karaa tiktaakaatii fi feesbuuk akkasumas telegiraamallee nu qunnamuu hin dagatinaan isiniin jedha viidiyoon kunillee piliis akka namoota baay'ee bira ga'uuf laayik tuquu hin dagatina akkasumas viidiyoon kunis akka namoota baay'ee bira ga'uuf piliis laayik tuquu hin dagatina hiriyoota keessanilleef sheer gochuu hin dagatina bakka isiniif hin galiin koomentii jalatti nuuf barreessuu hin dagatina warreen hangammatti baroomsi keenya isin jala darbee mata duree viidiyoo jedhu kana irra cuqaasuun viidiyoon baroomsaa baay'ee tokkeessa jira waan barbaadan akkeessan deemtanii sirreeffatuu ni dandeessan otoo fagoo hin deeminillee barnoota feesbuukaa barnoota yuutuubii kan jedhu hundumaayyuu mata duree adda addaatiin warreen feesbuukaa fi yuutuubii irraa waa sirreeffatu barbaadan hundumaayyuu hordoftoota kiyya osoo fagoo deemtanii viidiyoon akkeessallee yoo isin jalaa gadi fagaate jechuudha maaliifin kan isin argisiisuu barbaade namoota tokkotu viidiyoo as keessatti dalagamee jiruuf gaafii gaafata kanaaf isin argisiisa mata duree playlist jedhu kanarra cuqaasuudhaan hundinuu adda addaan mata dureen irra kaa'amee jira barnoota tiktookaa barnoota iimoo akkasumas barnoota laayivii kallattii akkasumas barnoota waatsaappii iimoo waan hundaa'u barnoota yuutuubii feesbuukaa jedhee jira as keessa viidiyoo adda addaatu jira mata dureen irra kaa'amee jira malee haala kanaan deemtanii sirreeffatuu ni dandeessaniin isiniin jedha baroomsi narraaf qabadhe asumarratti kan raawwatu ta'a baroomsa yeroo itti aanutiin hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.